Oduu amma nu dhaqqabe naannoo Tigraay Endartaa keessatti meeshaan waraanaa Eertiraa irraa gara Tigraayitti galfamaa ture akkasumas hidhattoota meeshaa waraanaa san eegaa turan irratti haleellaan diroonii xiyyeeffannoo olaanaadhaan raawwatamuun isaa gabaafame. Haleellaan kun halkan edaa fi barii har'aa gaggeeffamuun mirkanaa'eera. Haleellaa kanaan wal qabatee konkolaattota meeshaa waraanaa fe'anii turan akkasumas hidhattoota walitti qabamanii turan irratti miidhaan guddaan qaqqabuun himame. Haleellaa kana hordofee meeshaalee waraanaa fi do'aan irraa sagaleen sa'aatii dheeraa fi dhagamaa turuun isaa ibsameera. Odeeffannoonni nu ga'e akka mul'isutti haleellaan diroonii kun xiyyeeffannoo sirrii adda baasuun sochii qindaa'aa ta'een raawwatamuun isaa ibsamee jira. Tajaajila lammummaa dhaloota egeree boruutiif bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Malkaa Sirbaanaa Karaaraa fi Lichaatti hojiiwwan tajaajila lammummaa garaagaraa hojjetaman. Instituutiin Teeknooloojii Bishaan Federaalaa hojii tajaajila lammummaatiin bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Malkaa Sirbaanaa Karaaraa fi Lichaatti dhaabbii biqiltuu deeggarsa meeshaalee barnootaa fi dhagaa bu'uuraa mana barnootaa bu'uura boruu bakka hooggansi sadarkaan jira argamanitti gaggeesseera. Dhibaan itti aanaa fi itti gaafataman damee diinagdee magaalaa Shaashamannee Dr. Firaa'ol Uddeessaa saganticha irratti argamuun haasawa taasisaniin akka magaalaa Shaashamanneetti hojiin hedduu tajaajila lammummaatiin hojjetamaa turuun duudhaa fi aadaa ganamaatti sabni Oromoo deebi'uun aadaa wal gargaarsaa cimsuun manneen harka qalleeyyii ijaaruu biqiltuu gosa garaagaraa dhaabuu arjooma dhiigaa taasisuun manneen barnootaa bu'uura boruu ijaaruu fi deeggarsa garaagaraa gumaachaa turuu himuun bara kana hojiiwwan gosa garaagaraa 64 irratti karoorfachuun baasii qarshii biiliyoona 1.4 akka magaalichaatti hojjetamaa jiraachuu himan. Daayirektarri olaanaan Instituutii Teeknooloojii Bishaan Federaalaa Dr. Taammanaa Haayiluu magaalaa Shaashamanneetti hojii tajaajila lammummaatiin dhaabbii biqiltuu meeshaalee barnootaaf oolan barattoota 350 deeggarsa taasisuun mana barnootaa bu'uura boruu qarshii miiliyoona 100 oliin ijaaruuf kan eegalchiisan ta'uu himan. Hawaasni aanaa Karaaraa fi Lichaa yaadanuuf kennaniin carraa mana barnootaa bu'uura boruu argachuu isaaniitti gammaduun hojii tajaajila lammummaatiin Instituutiin Teeknooloojii qorannoo bishaan federaalaa isaaniif taasise galateeffataniiru. Kallattii karoora of danda'uu bara hojii 2019 ejensiin geejjiba Oromiyaa gama raawwee hojii bara 2018 fi marii boqonnaa qophii karoora of danda'uu bara 2019 magaalaa Adaamaatti gaggeessaa ture. Kallattii hojii bara 2019 kaachuun goolabe. Waltajjicha irratti kallattii kan kennan hoogganaan olaanaa ejensii geejjiba Oromiyaa Obbo Kamal Maammee kallattii kennaniin hanqina hojii bara 2018 keessatti mul'ate hojii bara 2019 keessatti deebi'ee akka mul'annee fi ciminnoota turan immoo irraa barachuun babal'isuun hojjechuun jijjiirama industirii geejjibaa keessatti eegalame cimsanii itti fufsiisuuf godinaalee fi magaalotni karaa qindoomina qabuun hojjechuutu irraa eegama jedhan. Bara 2019 sirna geejjibaa cimaadhaaf bu'uura kaa'uudhaaf seerota hojiirra oolchuu hojiirra oolmaa teeknooloojii tajaajila geejjibaa ciminaan itti fufsiisuuf gaafatummaa uumuu qindoomina cimsuu hirmaannaa hawaasaa fi abbootii qabeenyaa dabaluu sirna deeggarsaa fi hordoffii akkasumas sirna komiin ittiin hiikamu diriirsuudhaan sirna geejjibaa cimaa naannoo keenya keessatti diriirsuu qabna jedhan. Xumura irrattis ejensichi madaallii raawwii hojii bara 2018 caasaalee isaa magaalotaa fi godinaalee naannoo Oromiyaa taasiseen godinaalee fi magaalota raawwii olaanaa galmeessaniif waraqaa beekamtii kenneera. Bu'uuruma kanaan godinaaleen sadarkaa tokko hanga sadaffaa bahan ejensii geejjiba godina Jimmaa tokkoffaa, ejensiin geejjiba godina Baalee lammaffaa, ejensiin geejjiba godina Wallaggaa lixaa sadaffaa ta'uun yoo xumuran magaalota keessaa tokko hanga sadii kan bahan immoo ejensii geejjiba magaalaa Shaggar tokkoffaa, ejensiin geejjiba magaalaa Shaashamannee lammaffaa, ejensiin geejjiba magaalaa Jimmaa sadaffaa bahuudhaan ejensicha irraa waraqaa ragaa argataniiru.